Tifannaa kam jirtu daawwattoota keenya televizyiinii Itoophiyaa sagantaa afaan Oromoo odeeffannoo ispoortii har'aa wajjin Anuur Amaanooti. Morkiin Pirimeer Liigii Beetkiing Itoophiyaa torbee 12ffaan jimaata boruurraa kaasuun kan gaggeeffamu. Liigichaan jimaata boruu taphoota eegamuu lamatu gaggeeffama. Ganama sa'aatii 4 irraa kaasuun isteediyeemii Baahir Daar irratti Walaayitaa Diichaan bulchiinsa magaalaa Baahir Daar wajjin taphatama. Sa'aatii booda sa'aatii 9 irraa eegaluun ammoo kilabiin bulchiinsa magaalaa Sabbataa kilabii bulchiinsa magaalaa Walqixxee wajjin morkatama. Liigichi sanbata xiqqaasitti fuun ganama sa'aatii 4 irraa kaasuun taphaa bunni Itoophiyaa Hadiyaa Hosaanaa wajjin taasisu keessummeessama. Sa'aatii 9 irraa kaasuun ammoo Qiddus Giyoorgis kilabii bulchiinsa magaalaa Adaamaa wajjin morkatama. Jimmaa Abbaa Jifaar kilabii Buna Sidaamaa wajjinii fi Hawaasaan Faasil wajjin taphoota Pirimeer Liigii Itoophiyaa torbee 12ffaan dilbata gaggeeffamanidha. Qophii gareen biyyaalessa kubbaa miilaa Itoophiyaa gulaallii waancaa Afrikaaf taasisaa jiru ilaalchisuudhaan kaleessa ibsi gaazexeessitootaaf kennameera. Ibsa kana kan kennan leenjisaan garee biyyaalessa kubbaa miilaa Itoophiyaa Hubatuu Abaate garichi shaakallii isaa guyyaa jaaf taasisee qophii yaadrimee fi kan qabatamaa taasisaa akka ture himaniiru. Keessattuu tapha Maadaagaskaar wajjin taasifamuuf xiyyeeffannoon addaa kennuun qophiin qorannoo irratti hundaa'ee taasisaa akka tures himaniiru. Qophii marsaa lammaffaa kanaan taphattoota waamichi taasifameef 28 keessaa 24 qofti kan argaman yogguu ta'u harcaatii taphattootaa kana furuuf Federeeshiniin Kubbaa Miilaa Itoophiyaa karaa taphattoonni garee biyyaalessaatiif itti waamaman jabeessuu akka qabuu fi taphattoonni seera idil addunyaa kabajuu akka qaban leenjisaa Hubatuu Abaate dhaamaniiru. Waancaa Afrikaa Kaameruunitti gaggeeffamuuf ramaddii 11ffaa jalatti kan argamu gareen biyyaalessa kubbaa miilaa Itoophiyaa qabxii 6 qabachuudhaan sadarkaa 3ffaa irra jira. Garichi tapha gulaallii Maadaagaskaarii fi Kootidivuwaar wajjin ji'a bitootessaa keessaa kan taasisu ta'a. Shaampiyoonii atileetiksii addunyaa mana keessaa roobii Poolaanditti gaggeeffameen